Hello hordoftoota Maltii Skill Media nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti hunduma keessan haa qaqqabu. Egaan treeningii keenya kutaa darbee keessatti engine overhauling ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Engine overhauling chapter 1 dhuma isaa irratti immoo exerciseota jirantu jiru isaan waliin kan hojjennu ta'a jechuudha. Egaan video keenya guyyaa har'aa keessatti exerciseota bifa ibsiitiin bakka duwwaa guutiin akkasuma filannoo fi dhugaa sobaan dhuma chapter 1 irra jiru jechuudha. Isaan kun qormaata keessan yeroo idilee keessatti akkasuma COC isin qoramtan irratti deddeebi'anii waan dhufaniif isaan kana hojjechuun baay'ee isin fayyada jechuudha. Egaan video kana subscribe share gochuudhaan hordofaa jedheen kallattumaan gara hojii keenyaatti darbina jechuudha. So end of unit 1 exercise or self check jedha gaaffiin jalqabaa definitioniidhaan kaa jechuudha yookiin ibsiidhaan jalqabaa. What is engine overhauling jedha. What is engine overhauling? Engine overhauling yookiin immoo engine haaressuu jechuun maal jechuudha jedha jechuudha. Engine overhauling yookiin engine haaressuu. Akkuma isin beektan engine haaressuu jechuun engine overhauling is the process of disassembling, inspecting, cleaning, repairing or replacing worn parts and reassembling an engine to restore it to good working condition jedha jechuudha. Kana jechuun maal isinitti fakkaata? Engine overhauling jechuun adeemsa nuti ittiin injiinii keenya diignu yookiin immoo walirraa hiiknu inspect goonu yookiin immoo ilaallu yookiin fattashaa jechuudha. Ittiin adeemsa nuti ittiin qulqulleessinu, adeemsa nuti ittiin suphinuu fi deebisnee paartota nyaataman yookiin immoo dhuman ittiin bakka buusnee deebisnee hiinudha jechuudha. Argitanii jalqaba maal goona? Disassemble goona, inspect goona, hin qulqulleessina, repair goona yookiin hin suphina, kan guduunfamuu qabu ni guduunfina, kan weeldi ta'u weeldi goona, kan miicinu miicina, kan bakka bu'uu qabu bakka buusna. Sana booda deebisnee walitti immoo hiinaa jechuudha. Adeemsi kun maaliif fayyada? Injiiniin keenya deebi'ee hojii gaarii isaa akka inni hojjetuuf gargaara jechuudha. Kun immoo umurii injiinii keenyaa illee ni dheeressa. Performance isaa yookiin dandeettii isaa illee hin dabala jechuudha. Kanaaf sana booda injiiniin keenya humna ni godhata jechuudha. Itti aansuudhaan gaaffiin lammaffaan write the methods of engine cleaning. Tooftaalee nuti ittiin injiinii qulqulleessinu maal fa'i? Tooftaalee nuti ittiin injiinii qulqulleessinu kanaan dura barannee turre jechuudha. Inni jalqabaan chemical cleaning yookiin immoo wantoota keemikaala ta'an walitti makuudhaan kanneen akka giriisii fi ooyilii qulqulleessuu dandeenya jechuudha motora keenyarra. Kaarboonii isaan kana remove gochuudhaan keemikaalota haaluma salphaa ta'een fayyadamnee qulqulleessina jechuudha. Kan biraan makaanikaaliidhaan yookiin immoo maashinii gargaaramuudhaan pressurize itti godhuudhaan qilleensaan itti biifuudhaan rukutuudhaan isaan kanaan qulqulleessuu dandeenya. Haa ta'u malee mechanical cleaning kana jalatti kanneen ramadaman laboratory cleaning jiru bifa gingilchuutiin jechuudha yookiin immoo bifa raasuutiin clean gochuu dandeenya. Itti aansuun abrasive cleaningiitiin yookiin immoo walirra oofuudhaan kanneen akka sandpaper faa gargaaramuudhaan irra oofuudhaan blast gochuudhaan qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Kanneen akka sand or media blast kanneen jedhaman sun abrasive cleaning jalatti ramadamu jechuudha. Manual cleaning kan nuti jennu brushii gargaaramuudhaan, scrappii gargaaramuudhaan, solventii gargaaramuudhaan harka keenyaan gloovii godhannee kan nuti irraa qulqulleessinu sun hand cleaning ta'anii isaan kun mechanical cleaning jalatti ramadamu jechuudha. Kanneen biraa thermal cleaning dha. Thermal cleaning burning of contaminants using high temperature. Temperature olaanaa gargaaramuudhaan xuriiwwan motora keenyarra jiran gubuudhaan qulqulleessina jechuudha. The third question is sign of engine for an overhaul. Mallattooleen injiinii tokko
qulqulleessuudhaaf yookiin immoo haaressuudhaaf gahuu isaattiin baru maal fa'i? Fakkeenyaaf opereetarri tokko yookiin immoo konkolaachisaan tokko motorri isaa haareffamuu kan ga'e kan inni ittiin beeku maal fa'idha jedha jechuudha. Jalqabarratti excessive smoke from exhaust manifold keenyaan maaltu baaseetanii aara hammaan baay'ee taatu gara alaatti ba'a jechuudha. Excessive smoke aara guddaa ta'etu gara alaatti ba'a jechuudha. Itti dabaluudhaan loss engine power. Injiniin keenya maal dhabaa? Humna dhabaa jechuudha. Humna dhabaa. Loss engine power. High oil consumption. Zayitii baay'ee fudhata jechuudha. Ammas na guuti jedha. Amma zayitiin innumaa ammas innumaa. Inni kun egaa injiniin keenya haareffamuu isaa barbaachisa jechuudha. Asumaan kan biraan knocking noise in engine. Injiniin keenya sagalee dhageessisa jechuudha. Sagaleen barbaachisne dhageessisa. Akkasuma immoo low compression pressure. Humni compression yookiin immaqaa kan jedhamu sun ni dadhaba yookiin ni laafa jechuudha. Yookiin immoo ignition ni dadhabaa jechuudha. Kan biraan overheating frequency dha jechuudha. Ammas deebi'ee motorri keenya maal ta'a? Hin ho'a jechuudha. Hin ho'a humnaa ol ho'aa jechuudha. Isaan kun mallattoolee nuti ittiin injiniin keenya haareffamuu bira gahuu isaa ittiin beekuu dandeenyudha jechuudha. Gaaffii arfaffaan describe alternative cleaning method. Optionii biraa injinii keenya qulqulleessuuf jiran kanneen akka ultrasonic cleaning fi akkasuma immoo stress cleaning kana jiru jechuudha. Ultrasonic cleaning using sound wave in liquid to remove dirty from small parts. Inni kun egaa using sound wave gargaaramuudhaan maalidha wantoota xixiqqoodha paartii bira gahuu hin dandeenyerraa paartii mekaanikaaliinis ta'e keemikaaliidhaan qulqulleessuu hin dandeenyerraa qulqulleessina jechuudha. Inni kan biraan stress keemikaaliidha. Kun immoo eco friendly kanneen ta'an keemikaala qaama namaa hin miine keemikaala qaama namoota wajjin walitti dhufeenya qaban kan hin miine kanneen akka dibataatti fayyadaman gargaaramuudhaan kanneen akka circuit solvent grease kana remove gochuu dandeenya jechuudha. Isaan kun tooftaalee nuti ittiin injinii keenya qulqulleessuu dandeenyu kanneen birooti jechuudha. Kan biraani gaaffiin shanaffaan explain types of contaminants yookiin immoo injinii keenya irratti xuriilee mudachuu danda'an. Xuriiwwan injinii keenya irratti argaman yookiin mudachuu danda'an tokko oil and grease dha jechuudha. Oiliin ni xuraa, greasiin ni xuraa. Inni kun immoo injinii keenya ni faala jechuudha. Carbon deposit dha yookiin immoo wantoota gubatoo boba'aan keenya ni gubata. Aarota jiran sun hundinuu carbon deposit dha jechuudha. Dust and dirty xuriiwwan awwaara. Isaan kunillee qilleensaan baatamanii motora keenya irra kanneen bu'an ni jiru jechuudha. Rust and corrosion. Rust and corrosion kan jennu sibiila kanneen akka ayiranii akkasuma immoo sibiilli biroo dhufanii injinii keenya gaafa wal tuqan wal nyaatinsa uumuudhaan yookiin immoo corrosionii ni uumu. Isaan kun injiniin keenya akka nyaatamullee ni taasisu jechuudha. Bifa isaa akka inni geeddaratu taasisu. Isaan kun contamination jechuudha. Kan biraan coolant residue dha. Hambaa yookiin xurii kuulaantii keenyaati jechuudha. Kuulaantiin keenya raadiyeetara keessaan bahee hooziidhaan gara injinii seenuudhaan deebi'ee gara raadiyeetaraatti kan deebi'u sun ni dhuma. Yeroo dhume immoo residue yookiin hambaan isaa sun motora keenya keessatti hafuu dandeessi. Sunillee injinii keenya ni xureessa jechuudha. Kan biraan bakka duwwaa guutiidha. Fill the blank answer. So dash is used to measure large bore diameter such as engine cylinder and small bores such as engine valve guide. Bakka duwwaan maal safarachuudha? Bores diametrii bal'ina diametrii keenya
asii gadee fakkeenyaaf injiin siliindarii yoo fudhanne diiyaameetirii qaba keessa isaa sana kan nuyi ittiin safarru maal jedhama akkasuma immoo injiin valvii gaayidii keenyallee nu safaraa jedha kun daayil boor geejiidha jechuudha daayil boor geejiin keenya egaa larjii boor diiyaameetirii safaruuf akkasuma immoo smool boor kanneen akka injiin valvii gaayidii safaruun nu gargaara jechuudha kan biraan dash is used to remove the ring from piston ring groove piston ring groove irraa ringii keenya yookiin immoo qalabatii keenya sana remove kan nuti ittiin goonu maal jedhama piston ring expander jedhama jechuudha piston ring expander ittiin gargar qabnee pistanii keenya irraa kan nuti ittiin baafnu piston ring expander dha jechuudha gaafa saddeettaffaan dash is a set of thin hard metal strips of different thickness used to measuring the clearance between two components hammaan haphii ta'ee hard metalidha strip ta'ee yookiin immoo citaa garaagaraa kan ta'e yookiin kan inni safaru kiliraansii kompoonentoota lama gidduu jiru wantoota lama gidduu jiru bal'ina yookiin kiliraansii gaappii wantoota lama gidduu jiru kan nuti ittiin safarru maal jedhama fiilar geejidha jechuudha fiilar geeji jennee waamna jechuudha fiilar geejiin egaa it is used to measure the clearance of between two components. The part 3 say true or false for the correct answer ida dhugaa yookiin soba inni deebisna jechuudha. The first one is dial indicator is used to measure thrust or side clearance, run out, in play, backlash of camshaft and crankshaft. Kanneen kana safaruuf nu fayyadaadha. That is true. Egaan boor diiyaameetirii irratti dabalataan thrust side clearance, run out, play, backlash isaan kana safaruuf illee ni gargaaramna jechuudha. Lamaffaan lapping can be used to obtain specific surface roughness. It is also used to obtain very accurate, usually very flat surface. Kana jechuun adeemsa lappingii kan nuti ittiin safarru surface roughness keenya nuti ittiin kan nuti beeknudha jechuudha. Surfacein kompoonentii tokko maal fakkaata? Smoothiidha moo raafiidha moo jennee kan nuti ittiin safarru adeemsa lappingiitii tiruudha jechuudha. Gaafa sadaffaan compression loss is situation commonly associated with reduced performance and increase in power. Adeemsi compression loss jedhamu adeemsa motorri keenya performance isaa hir'atuu fi power isaa dabaluudha. Soba performance hir'achuu jechuun power isaa illee ni hir'ata waan ta'eef soba ta'a jechuudha. Gaafa arfaffaan it mixes and burns with the air fuel mixture due to that engine emits white smoke from the vehicle tailpipe. Pipe gara alaarraatti argamuun injiniin keenya aara adii kan inni alatti dhabamsiisuu fi airii fi fueliin gaafa isaan wal makanii gubatanidha. Soba jechuudha yookiin aarri adiin kan inni bahu bishaan nadaajiidha yoo wal makudha jechuudha. Bishaan keenya coolant systemii keenya irraa liikeejii uumuudhaan motoratti kan dabalamu yoo ta'e aara adiitu dhangala'aa gara alaatti yookiin bifa aara adiitu ba'a jechuudha. Kanaaf deebiinsaa falsiidha jechuudha. Shanaffaan the engine emits white smoke. Yeroo kamiyyuu injiniin keenya aara adii kan inni gara alaatti baasu intake valve inni fi pistaniini hammi kaarboonii baay'ee ta'e gara isaanii yoo seenuudha. Sobaadha jechuudha. Kun immoo akkuma nama jedhe engine emits white smoke. Aarri adiin gara alaatti kan inni bahu yoo bishaan boba'aa keenyaan liik godhee wal makedha jechuudha. Kanaaf falsiidha jechuudha. Paartiin dhumaa filannoodha. Filannoo kana keessatti deebii sirrii ta'e filattu jechuudha. The first one says that the oil slag may be accumulated due to one of the following causes. Zayitiin motora keenya keessaa kan inni xuraa'ee furdatee kan inni walitti kuufamuu fi yoo maal ta'edha? A. Coolantis, B. Wrong engine oil, C. Old engine, D. Grim jedha. Kuni sababii wrong engine oil jechuudha. Wrong engine oil yoo fayyadamne coolantis miti, injiniinis dulloomeedhaaf miti, oiliin barbaachisan taane yookiin immoo kan motora sanaaf fayyadamnu miti yoo ta'e environmentii bakka sana jiru irratti zayitii environmentii sanaaf wal faana deemuu danda'u fayyadamne yoo ta'e
injiniin keenya oiliin keenya slack godha yookiin ni xuraa'ee furdata jechuudha. Gaaffii lammaffaan which of the following is used to measure smallest bore diameter such as an engine cylinder. Small bore yookiin immoo diameterii keessa silindarii faa kan safaru maalidha? Vernier caliper, B plastic gauge, C micrometer, C telescopic gauge. D telescopic gauge dha. Telescopic gauge dha jechuudha. Telescopic gaugein borii keenya ittiin safarra erga safarree booddee micrometeriidhaan hammam akka inni ta'e beekuu dandeenya jechuudha. Sadaffaan the engine most commonly overheats due to the engine most commonly overheats due to a faulty water pump, B leakage, C insufficient engine oil, D all. Injiniin kan inni ho'uu fi jedha. Injiniin keessumaa kan inni ho'uu fi tokko yoo paampiin bishaanii keenya sirriitti rukutu, B yoo injiniin keenya yookiin immoo hooziin keenya yoo kan dhimmisu ta'e, C engine sufficient oil insufficient yookiin immoo oiliin gahaan injinii keenya keessa yoo hin jiru ta'e ni ho'a jechuudha. Kanaaf hundisaayyuu deebii ta'a jechuudha. Gaaffii arfaffaan one of the major signs of car engine requires an overhaul. Kanneen armaan gadii keessaa injiniin keenya haaressuu akka inni barbaadu kan nutti mul'isu isa kamidha jedha. A extreme oil consumption, injiniin keenya oilii baay'inaan kan nyaatu yoo ta'e, B oiliin keenya slack kan godhu yookiin kan xuraa'u yoo ta'e, C engine overheating, injiniin keenya kan ho'u yoo ta'e, D oiliidha jechuudha. Ansariin isaa oilii ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaa inni dhumaa which type of engine cleaning process relies on heat to bake off or oxidize dirty and other contaminations. Kanneen cleaning process nuti injinii keessatti gargaaramnu keessaa kan armaan gadii ho'isuudhaan wantoota oxidized godhee xuriiwwan kan irraa dhabamsiisu A thermal cleaning, B vibratory cleaning, C abrasive blast, D abrasive cleaners. The answer is A thermal cleaning dha jechuudha. Egaan firoota koo leenjii keenya asumatti fidna. Egaan waan guddaa irraa barattu jedhee yaada. Qormaanni kun isin fayyada. Qormaata dareetti ittiin darbitanis ta'e si'oosii keessan irratti waan dhufuuf baay'eedhaan irra deddeebi'uudhaan dhaggeeffadha. Subscribe share godhaa. Viidiyoo itti aanuun amma wal arginutti nagaan naaf turaa jedha.